Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan hordoftota Ashim tube oro isinin jedha. Akkasuma hadda barumsa baay'ee tokko namatti toluu fi baay'ee jaalatawii isinif qabadheetiniin dhiyaadhee jira. Ni jaalattu jedheetiniin abdii qaba. Akkasuma dammoo gaafii baay'ee na gaafataa turtanii waa'ee emailii fi notification irratti asiin kun deebii quufsaanii argattu jechuudha. Emaila keessan akkamitti akka banattan mala salphaadhaan aappii tokko malee setting keessan akkamitti akka banattan isinif qabadhee dhiyaadhee jira. Akkasumas notification YouTube irraan isin seenu akkasumas email irraa WhatsApp irraa Facebook irraa wantoota garagaraa isinirra ergamu isinirratti seenetiniin isin rakkisullee kanneen hunda isinif qabadheetiniin dhiyaadhee jira. Akkamitti akka ofirraa qabdan akkasumas dammoo viidiyoon isinif gadhiisu dammoo hamma xumura isaa ilaaluu qabdu. Akkasumas yeroo ilaaltan kana subscribe gochuu qabdu, notification illee godhuu qabdu akka wanni ani isinif gadhiisu hundi isinif dhufu jechuudha. Share like waliif godhuu qabdu jechuudha. Akkasumas sa'aatii dheeraa waliif ilaaluu qabna, wal jajjabeessuu qabna. Ijoollee Oromoo, qeerroo Oromoo hundi isin jaaladha. Akkasumas dammoo wal jajjabeessuu qabna, tokkummaa keenya jabeessuu qabna, wal gargaaruu qabna jechuudha. Akkasumas tokkummaa keenya jabeessine Rabbiin inshallah bilisummaan ni milkoofna jechuudha. Akkasumas warroota hidhaa jiranis jawaarinis akka gannuuf dhiifamu abdii qabna inshallah. Rabbiin nu milkeessu. Ammaaf gara barumsaa seenna na hordofaa isinaan jedha. Gara barumsa keenyaa tarraa jechuudha. Barumsi hadha qabadhee isiniif dhiyaadhe kun akkamitti notification garagaraa ofirraa qabna. Notification kanneen jechuudha asiin kanama dhufu kanneen akkam ofirraa qabna. Akkasuma dammoo haala emailii ittiin banattan jechuudha. Akkasuma dammoo kan biraa qabaattan gara biraa akkamitti akka jijjiirrattan kanneen isin barsiisaa jechuudha. Emailii fi notification dha jechuudha barumsi keenya kan guyyaa irraa kun. Mee kana hundayyuu aappii isin barbaachisu setting kana keessaan hundayyuu godhachuu ni dandeettu jechuudha. Mee setting keessaa seenuti. Setting keessoo seeni haala kanaan naa baasaa jechuudha. Haala kanaan isinii baasaa jechuudha. Notification kana karaan itti ofirraa qabnuun karaa lamaan jechuudha. Tokko as biraan jechuudha. Fakkeenyaaf notification bakka jedhu kana jechuudha. Mee fakkeenyaaf notification kana irratti haa dha'uuti. Akkana gaddeemtan kunoo argaa jirtanii miti as bira akkana deemtanii kan barbaadan jechuudha. YouTube irraa dhaan fakkeenyaaf isa nu rakkisaa akkana goonaa jechuudha. Nurraa dhaabbatee jira notification nurraan seenu jechuudha. Akkasumas as biraan illee akkana goonaa jechuudha. Kun as bira jechuudha argaa jirtanii miti akkanatti dhaabbatee jira jechuudha. Akkana ta'e dammoo itti deebi'ee jira jechuudha. Karaa lammaffaa dammoo isinitti agarsiisaa jechuudha. Kun as bira dhuftanii appis bakka jedhu kana keessa seentu jechuudha. Ammas ofirraa qabuudhaaf jechuudha. Achi keessanii seentu. Haala kanaan isinii baa jechuudha applicationin hundi isaayyuu. As bira dhuftanii isin all godhattan bakka sanitti jechuudha. Yoo appiin muraasni jiraate allii irra deebistanii jechuudha. Fakkeenyaaf as Telegram kana ofirraa qabu yoo barbaade akkanatti gadi deemaa jechuudha. As bira deemee allow notification allow bakka jedhu kana tuqaa jechuudha. As bira jechuudha. Ifama. Kun as bira jechuudha. As bira dhufee as bira tuqaa jechuudha. Isa kana maal godhaa bakka tana tuqaa jechuudha. Akkana deebisa. Nurraa dhaabatee jira jechuudha. Amma notification irraan seenuu jechuudha. Akkana ta'e itti deebi'a. Akkana ta'e dammoo block itti ta'ee jira. Irraa block gootanii jirtanii jechuudha. Haala kanaan. Kan biraa dammoo aappii barbaadan argachuu barbaadan as biraan fakkeenyaaf search bakka itti tan argi as bira search kana bira ni tuttu maqaa barbaadan itti barreessanii fakkeenyaaf imo yoo barbaadaniitiin jettan haala kanaan fakkeenyaaf imo keessa oo seeneetiin jedhe haala kanaan naafidaa kunoo as bira dhufaa jechuu akkuma reefisan jechuudha. Notification allow bakka itti tana achi bira tuqaa jechuu mala salphaadhaan
kunoo akkana godheetiin yoo jedhe notification irra hin seenu jechuudha. Haala kanaan itti fayyadamaa jechuudha. Notification keessaa baanee fidhee jirra jechuudha. Amma dammoo akkamitti email keenya jijjiirachuu dandeenya gara maqaa biraatiitti yoo lama yookiin lama ol qabaanne akkasuma dammoo kan biraas akkamitti banachuu dandeenyaadha. Amma dhuftanii setting kana keessa seentu jechuudha. Setting keessa seentanii akkanatti haala kanaan bira Google setting bakka itti kana Google kana bira dhuftanii tuttanii jechuudha. As bira jechuudha. Akkanatti ni seentu. Haala kanaan isinii baasaa jechuudha. Haala kanaan isinii baasaa jechuudha. Yoo isinii baase as bira backup bakka itti naqattanii jechuudha. As bira backup bakka itti naqattanii jechuudha. Akkanatti ni tuttu. Haala kanaan isinii baasaa as bira dhuftanii account bakka itti kana tuttanii jechuudha. Account bakka itti kana tuttanii jettan haala kanaan isinii fidaa. Isin kan barbaadan irra godhattanii jechuudha. As biratti akkana gootanii as bira dhuftanii okay tuttanii jechuudha. Akkana okay tuttan isinii jijjiirama jechuudha. Akkasuma dammoo kan biraa create yookiin banachuu barbaadanis ammas dhuftanii bakkuma tana keessa seentanii jechuudha. Ni seentuu dhuftanii jala kana jiraa jechuudha. Kunoo bakki as bira add account bakka kanaan ni tuttuu jechuudha. Add account kana tuttan haala kanaan isiniif baasaa jechuudha. As bira pin ka itti lookii lakkoofsa lookii screen ittiin cufattan san galchitanii jechuudha. As biratti jechuudha. Bakka kanatti jechuudha. Kunoo as biratti jechuudha. Ni galchitu next gootanii jechuudha. Next bakka itti ni tuttuu jechuudha. Haala kanaan isiniif banaa yoo patternis ta'e patterniidhaan akkuma isin cufattaniin isinii banaa jechuudha. As bira dhuftanii warri emailii qabdan dammoo as bira emailii keessan galfattu haarawa banuu barbaadna waan ta'eef dhufnee as bira tunnaa jechuudha. As bira tunnaa create account bakka kana yoo de kan gubbaa kana tunnaa myself kadhu kana jechuudha. Haala kanaan baasa as biratti maqaa as biratti illee maqaa abbaa keetii yookiin maqaa lammaffaa akka barbaadde fakkeenyaafan mee gubbaa irratti Oliyad haa jedhuuti. Oliyad last name irratti dammoo OR yoo jeetiin jedhe achi maal godhaa as bira dhufee next kana tuqaa jechuudha. Haala kanaan naa baasa as bira dhufeetiniin day guyyaa jedha as bira dammoo ji'a gaafa dhalatte gaafa guyyaa dhalatte gaafa ji'a dhalatte kanneen hunda galchiise jedha jechuudha. Fakkeenyaaf anamma day kana bira dhaqeetiniin guyyaa dhaloota kama barbaadan galchuu dandeettanii jechuudha. Kama yoo beektan yoo kan beekne dammoo akkas as bira dhuftanii akkanuma galchitanii jechuudha. As bira dhuftanii jechuudha. Mee ji'allee akkasitti jijjiirtan as bira dammoo bara dhaloota keessanii jechuudha. Bara meeqa akka dhalatte akkasuma goota yoo beekte jechuudha ni galchitaa jechuudha. Akkanatti achiin booda maal goota next godhuudhaan duratti as bira dhufnee xunnaa jechuudha. Kunoo gender bakka dhukana ni xunnaa jechuudha. Yoo fakkeenyaaf yoo shamara taatan as biratti ijoolleen dubaraa dhiirri dammoo as bira xuxxanii jechuudha. Anama fakkeenyaaf meelii kanarra tuqaa jechuudha. Yoo geessan next bakka itti kana ni tuttuu jechuudha. Haala kanaan maqaa isinii fidaa jechuudha. Inni maqaa isinii filatee akkana haala kanaan maqaa kamiin barbaaddaa naan jedheetiin akkana haala kanaan naa fide. Lakki hin barbaadu kan inni naa file hin barbaadu kiyuma galfannoo kiyya galfadhootan as bira xuxxanii jechuudha. Kun maqaa barbaadan jechuudha. Akkana hogootan isiniif onnaadha maqaa barbaadan as bira barreeffachuu dandeettu jechuudha. Haala kanaan as bira barreeffachuu dandeettu jechuudha. Fakkeenyaafan maqaa fakkeenyaaf mee maqaan naa file kana haalaaluuti mee kama gubbaa kanarratti jechuudha. Mee as bira dhayeetiin haa ilaalu jechuudha. Next kana tuqaa jechuudha. As bira dhufeetiin passwordii kiyya galchaa jechuudha. Passwordii gubbaa kanarra ni galchaa jechuudha. Kan jalaa kanattis confirm bakka kanatti illee kama gubbaarra galchitan kana deebistanii jalatti illee
galchitu jechuudha. Kanniin lamaan iyyuu ka wal fakkaatu galchitanii jechuudha. Dhumarra yoo galchitanii kaatan next bakka itti tuxxanii jechuudha. Haala kanaan fidaa jechuudha. Achi booda phone numberii keessan as galchitanii jechuudha. Phone numberii keessan as bira galchitanii achiin booda jala kana waa isin fidaa inni confirm ma isin jedha achi booda isa tuxxanii isinif banamee jira dhumatee jira jechuudha. Galatooma hordoftoota isin jaalladha. Subscribe godhaa. Haga app biraatti walitti deebinuuf nagaara naaf tura isin. Promise that you never be